Nasani abbaa keetiitu dilii hanna abbaa keetiitu hattuu jedhamu siitu hattuu jedhamte waaqayyo bira caafama waaqayyo biratti. Jaljalin godinaan yaada haa deebistu ka egaa. Gargaari yoo feete ka hattuu miti jedhina jira gaafee yoo feete. Waa ani kan waan handa garuu weeti an akka hayyatti an beektaa amantaa kamuu bakka bu'u beektaa an masit barachuutti jira. Amantaa bakka bu'u jira jechuun sammuu keetiin yoo karaa dhugaa dubbachuu taate. Yoo karaa dhugaa dubbachuu taate haa waan inni namaa takka balleesse. Anuma badi hayya anuma biraga fatama malee. Thank you. Kan raga fatama. Kalas, thank you. Adam. Njoo. Okay, so wenda ma fagutat. Tanaafuu laal egaa akkanatti haqni haqa ta'uu beekte. Rabbiin haqumarraa nama gaafata laal. Heddumminaa fi eenyutu heddumminaa irra jira eenyutu xiqqeenya irra jira kana sin gaafatu. Rabbiin haqumaa fi ragaa baha jechuudha. Tanaa jecha haqa kana barannee jala deemuun sirriidha. Haqa qofaan nama baasa. Si galtee? Akka seera wayyanneenu waaqayyo garuu haqni laal haqni haquma laal waaqayyo fi seeran qabu haqni bikayyuutu haquma si galtee baaxillinis bikayyuutti baaxila tanaa jecha ati baradhu waan kana olii gad qabiilaalii rabbiin irraa nu gaafata si galee yoom duutaa hin beeytu so'aan akkanaa irratti yoo duute rabbiillee naman dhiisuu tanaa jecha haqa barbaadi. Yesuus malee wanne karaa jireenya nama keessaa hin jiran yaar. Yesuus Yesus bar ififu dagay Yesus ififu dagay ififu khara bade sigate ififu badeti haati dirqi barbaadi arkite sigate namni kasi khara singeesu tanaje chabaradhu dura dubbisi la atilemni be no be ta kan dogo gorina ha Yesus bade momban cobbuu kana fa'atu isaa dura akka cobbuun qabne cobbuu rabbi tingaa okay cobbuu tana buusisi ayee obbo egaa cobbuu gara kana hunda hata cobbuun qabnu jira waan jedhe walii galle mata seera mootummaa birattis hattuudha cobbamtu sumaatti gaafatan baakee firakee akaakoo keetti miti mana hidhaa kan dhaqu sii malee amma kana maalirra gaafataa tammee naa ibsaa okay siin gaafadhaa koy cubbuu jechuun beektan dura cubbuu isin galtee cubbuu jechuun isin sadeen cubbuu jechuun haraama jechuu maal no hin beektan akka wangeelaatetti isin no dili jechuun hin beekan cubbuu jechuun maal yoo namni cubbuu jechuun seera waaqayyoo jisuu ajjeesuu seera cabsuun okay thank you hold on okay walii galee broken the law seera yoo cabsite cubbamtuu jedhamta walii galee ilmoon dhalatte seera maali cabsite ilmoon ennaa dhalatu cubbuun qabdu. Amen. Hold on. Haadha abbaa yookaan qolloowwan yookaan ollaarraa. Paawuloos akka dubbatetti cubbuu jechuun yaa deebisaa. Galmee galchuun akka wangeelaa malee garaa keetiin barbaannu. Wanni akka garaa deebisu siyaasa. Afaan na cuqqaaltanii. Ana gaafii si gaafachuu deemaa bara. Gaafii irratti cubbuun maali ni beektanii isiniin jedhee ni beeknaa jettanii kaan dilii jettanii dubbatan sanii miti. Akka wangeelaatitti akka qulqulluun Paawuloos jettanitti Paawuloos lafa kaa'ate cubbuu jechuun seera waaqayyoo tokko diiguudha. Walii gallee tole ilmoon ati dhaltu tagadameessaa keessaa qabdu. Ilmoon takka seeran cabsin, cubbuun cabsin, naman ajjeesin, naman arrabsin, hinnatin yoo boqotte, yoo jiraatte, cubbamtuudha ilmoon tun. Ilmoon kiristaanaa hundi ta biyya lafaarra jirtu islaamaatis. Ta musliimaa ta'ee, ta kiristaanaallee ta'ee, ilmoon homaan dubbattu cubbuu akkamiin gootinuutu dhalate garuu yeroo guddattuu dubbachuu eegaltu abbaarraa, haadharraa, ollaarraa, hiriyyaarraa cubbuu baratan. Gobas ati cubbamtuu taatee dhalatte moo sinles qulqulluu taatee dhalatte cubbuun ala? An qulqullu. Amen. Kanuma jenne kanuma atakka akkasi watakka jirtu nan qulqulluu. Kana eessa fittee gaafachuu jirta mee gaafima kana eessa fittee gaafachuu jirta? Easy like. Hallelujah. Okay, tole Adam seera waaqayyoon itti kanne cabse isin seerri waaqayyo isin kanne kam cabsitan? Adam itti kenne muka kana nyaatiin waaqayyo yeroo jedhuun eenyu kiristaana keessaa kaachi ture hojii nyaate kiristaana keessaa ortodoksii pentee keessaa
Wasini ma ustaz me koya. Ngade sa duro. Okay koya me. Ya ada. Malin Shaitan nafis. Obboletti Adami. Ena taate ati wat. Adam dura mala kaballese vetta Waaqayyo. Abbo waan san dura sen jenne. Waaqayyo na jiddoo edan san keessa bashannani qanana'ii muka kana nyaatin jedheen. Guyyaa inni muka san nyaatu eenyu wajji nyaate. Heewwan dabalatee seexaana dabalatee kiristaanonni tokko. Isin kuukiin Biniyaam jiran achi turtanii achi keessa namni muka san seera Waaqayyoon itti kenne sana cabse eenyu achi keessa ameen haa himaa jira kana keessa. Ennemna yeroo nu kennaa kophaa ofii dogoggorte achi kufe heewaan amma warri dhiiraa kun heewaan jedhan dubartii akkana nu goote inni maa duraa heewaan hin biraan deemin jedhee waadhi bar. Maal jechaa ustaz? Awaadha barra kan meera sana fuudhee. Tole waliin jiraannee waan kana guddisnaa inshallah. Okay, tole. Isiitu kan nuuqa anti waan barbaadde ona kenniteen fudhadhu maqaa Yesuusiitiin awwaan wayin Adam badin kamu juga ya ada malah Adam cubung kamu juga isi cabse no Adam cubu okay kana cubu Adam Yesus nunjutan cubu Adam cubu mal kaba Ustaz ada kakabu Adam imbe Adam bayina jadi dura serri wa Adam berademe achiku ya no man won iso ka cofadde milik walumaan gubanna so ken gubatin adda keessan man ndedde Yeroo akka itti lubbu akka jechuu jirtu tanatti awwaanii fi aadamni nuti lama cubbuu aadam qabnaa yenneemi akkas yenneemi duuba awwaatoo nyaatee duratti nuti cubbuu awwaa qabna gaa cubbuu awwaarraa nu dhuftee jenne malee aadamirraa nu dhuftee Yesus nu dee osoo hin taane awwaarraa nu dhuftee Yesus nu dee jenna haa. Adami fewan illee dogoggoranii jiranii cubbuun isaanii dura nyaatee lubbu miskiina tiyya ati kiristaana moo musliim lubbu ani Yesus yaa galatu ani kiristaana beekte amen qoy kaasetti ma dhaggeeffadhu gaaffii kanaan nan galle beekte abbaan waan dura balleesse irraa duuba wal gaafataa mee ilma namaas waan dura balleesse waan booda balleesse qabaame waan kana awwaa dura balleesse beekte awwaa dura fuudhee nyaatee mire Duuba maaliifiti Yesuusii cubbuu aadamii dhufee nu du'ee maaliif jenna cubbuu awaatiif nu du'ee jenna malee dura balleessee no cubbuu ilma namaa hundaaf du'e Addaamii fi waan qofa biyyi lafaa waan badaa dhufu malee aadamirraa nutti dhufte moo awwaarraa nu dhufte amma nuti wanni cubbuu Addaamii fi waan hin jedhamu biyyi lafaa guutummaan badaa waan jiruufi Yesus Kristos ka dhufe ka abbaan erga biyya lafaa guutuu cubbuurraa oolchuuf anaasii musliimaa kiristaana waaqeffataa hundaa akkasuma jedha Yohaannis kennaa qoy Yohaannis 3:16 dhaqee dubbisa obboleetti Waaqayyo akkasitti tokko ilmasaa dhaala cubbuu aadamirraa nu dhufe Yesuusii dhufee du'ee cubbuu sanarraa nu bileessee ila adee tokko dubbadhu meeqee carana kennitanii carana kennaadhaa please dabartaa miti yaa ragaa wajjin dubbadhaa ofirraa kaasachuu miti yaa tokko 15 irratti maal jedha beektaa Qorontos tokko 45 Qorontos tokko 15 irratti reefun kuukifaa nama argate kuukifaa waan macaafa waan tokko keessaa beekuu dandeessi Addaam tokkoffaan lubbuu jiraatu ta'ee jedha Addaam lammaffaan immoo hafuura jireenya kennu ta'ee jedha egalee hafuura jireenya kennu kuni Addaam lammaffaa jechuun Yesuus Kiristoos hafuura jireenya kennu Addaam lammaffaan lubbuu jiraatu ta'ee kan jedhu Addaam tokkoffaadha jechuudha isa cubbuu dalage jennu sanadha lammaffaa kan dura uumame Hawwaa fi Addaam keessaa dura Waaqayyo Addaamiin uume malee Hawwaan uumne Hawwaan mootuu lafee cinaacha gara bitaarraa uume jechuudha. Fakkeenya Waaqayyo illee kan ta'u Waaqayyo akkuma fakkeenya Kiristoos Yesuus ፍጹም እግዚአብሔር yookaan immoo tasa nama tasa Waaqayyo jennee amanna miti Kiristoos saalaan illee yoo ta'e dhiira fakkaatee dhufe malee dubartii fakkaatee hin dhufne jechuudha.
Sagalee si'a kana ta'eef hangam waaqayyoo dhala namaa fakkeenya dhiiraatiin ibsama. Dhiirri fakkeenya waaqayyootiin ibsama jechuudha. Fakkeenya waaqayyootiin ibsama. Fakkeenya waaqaatiin ibsama jechuudha. Kanaafuu cubbuun kan dhufe Addaam irraa dhufe Addaam irraa akkuma dhufe Addaam lubbuu jiraatu ta'ee. Lubbuun warra dhufe. Na obsi qoy please. Cubbuun Addaam tokkoffaan lubbuu jiraatu ta'ee Addaam lammaffaan immoo hafuura jireenya kennu ta'ee. Hafuura jireenya kennu kun immoo Iyyasuus Kiristoos. Hafuura jireenya kennu Iyyasuus Kiristoos. Lubbuun jiraataan immoo Addaami jechuudha. Akkasii nuti kan amannu. Yammoo kan Addaam tokkoffaati muta Addaam lammaffaati. Addaam lammaffaati miti. Addaam jechuun barka biyyarraa dhufe jechuudhaan duuba. Yesuus nama jala. Nuti amma lammaffaa dhalanneerra obboleetti lammaffaa dhalanneerra karaa Kiristoos Yesuus siin atillee lammaffaa amanteera. Na dhagaye kan jira. Lammaffaa dhalatte mun dhalanneeti Kiristoos. Mormini paasteroota haa gaafattu isa kee homaa rakkoo. Hafuura lammaffaa hafuura jireenya kennutti jira. Na dhagaye. Hafuura jireenya kennutti waan cubbuu jalaa baafee kana qofanii habbala isaa fayya. Qorontos tokko 15 Biniyaan keenya waan biraa miti. Talama jettu kana qofanii kabiraa isin gaafadhu dhugaa waaqayyo. Jira Qorontos tokko 15:45 dubbise ammoo matan. Please. Jettee miti. Adam nama jaa. 15:45 afaan Oromoon sirrii dubbistaanii. Adam nama jira ka jettu tanii naan kan deebi'e Adam jechuun barbaada ilma namaa jechuun Addaam jalqaba jechuudha. Addaam wayita uumu Addaam hin beektu Addaam feewaani. Adam jechuun barii kan isaa jalqaba namaa jechuudha. Jalqaba namaa jechuudha. Jalqaba namaati Addaam jechuudha. Ati waldaa keessatti beebii paasteroota gaafate Biniyaamin dhiisee. Ati paastara jalqaba jalqaba maaliiti? Adam takkaffaan jalqaba namaati jennee walii galleemi. Eewwa yaa. Adam lammaffaan waa Yesuusidha jalqaba maarii ture inni. Eewwa Addaam lammaffaan kun hafuura jireenya kennuudha. Hafuura jireenya kennuudha. Sagalee fakkeenyaaf. Adam badduwaa hafuuraan dhalate akkuma keenya kana dhalatee miira uumamee mi Adam. Adduwaaniidha Adam uumama namaa kuni. Hafuura jireenya kennu kan jedhamu Iyyasuus Kiristoos obboleetti. Fakkeenya ati gaafa Adam lama hin jiru Adam lama argan jetti amma. Soba irratti qabuu dandeessanii. Mee viidiyoon Adam lama jiru. Yoo penteen akka amante dirra yoo penteen Adam lama jira siin jette akkam taata? Injiru wala. Yoo jiraate kiristaana keessa amanata. Paastarallee xiqsii kana naa ibsaa jedheen. Yoo macaafarra jiraateen fudhadha. Macaafarra jira. Qorontos tokko. Yoo hin jiraanne dhufuu qabda okee? Hiikaa qabaa Addaamii kan amiti matsaafni ka jedhaa. Adam lama hin jiru Biniyaan keenya hin dogoggorin ka Adam tokkumaa jira. Yesuus garuu waa dinqii dhufee jaamacaafni qulqulluun malee Adam lamatti hin jiru. Ani quraana raayii miti macaafa qulqulluu dubbisaara. Qorontos tokko 15:45 dubbisi. Doremu kiristaana mana hin turaniiti. Qorontos tokko 15:45. Adam tokko. Qorontos tokko 15:45. Macaafa qulqulluu kana dubbisi. Biniyaan keenya Adam lama hin jiru dhiisimmoo wanni kun ragaa jiru. Macaafa qulqulluu dhaggeeffadhu. Biniyaam hooldi godhu mucattiin gubini. Qorontoonni taa deebitee dubbifattee suuraa hubattu Qorontos erga akkasiin jedhaaru. tokko meeqa? 15. Qorontos tokko 15:45. Qorontos tokko 15:45. oh tokko 15 dhagaya. 15:45. Oke, perasaan automation. Maka isa kamu wanggalian barang mudi daerah Adam lah. Bakka biraallee siif fida bakka hedduu siif fida. Akkana jedha kun automation akkana jedha. Caafanni Qorontos apa perasaan automation caafanni qulqullaan
Caaffanni qulqullaa'aan jira. Dubbisi rakkoo. Yoo jiraate siifin kan nan qoe. Dubbisi. Jedha malee. Adam inni duraa foon dubbuu qabu ta'e. Adam inni lammaffaan immoo hafuura jireenya kennu ta'e. Thank you. Eebbifame laa. Yesuusis Adam uumamaadha bakka firodhu. Yaa na dhaggeeffadhu kaa. Nama kala Isaa Indalla. Na dhaggeeffadhu kaa obboleessa. Inni hafuura kennu kun amma laal amma mucayyootuun gaafa amantu fakkeenya musliima turtee miti gaafa Yesuus amantu hafuura jireenya kennutti amanteetti jechuudha. Siigalee. Adam lamaan jira jedhe yoo harka ol qabi jirra. Hafuura jireenya kennu. Matsaafni akka hiika Aadamii fayyadame malee Aadamii akka Maali Adam lammaffaa inni lammaffaa. Jirra. Adam lamarkaa. Adam jiraataadha. Yesuusis Adam inni uumame. Hafuura jireenya kennu Yesuus. Yesuus hafuura jireenya kennu. Bro. Hafuura jireenya kennu Yesuus. Yoo akkasitti inni kudhaan Yesuus hafuura jireenya barabaraa kan yoo ittiin Adam lama jira kajettu Adam lammaffaa jira inni lammaffaa. Inni lammaffaan kun immoo eenyuun hafuura jireenya kennu kan karaa kennaa hin kennu. Jira jiruun hiikaa qaba Aadamii biyyeerraa dhalate lammaffaan hafuura jireenya kennu. Eenyu Adam lammaffaa kun? Yesuus Kiristoos hafuura jireenya kennu. Yesuus Adam lammaffaa hafuura jireenyaa kennu. Adam lama jechuun tokko Adam abbaan tokko kunis Adami. Tokkoffaa yookaan immoo bakka biraatti maal jedhamee ta'a akkuma cubbuun kenne karaa Adamiin dhufe karaa Kiristoos immoo qulqulloofne jedhu. Adam lama barbini anteenya maaluma rakkoo godhe atiin tuddii siramee dura baradhu wannan fakkeenya asii malee Adam jenne. Akkuma Addaamiin cubbuudhaallee Kiristoos immoo cubbuu dhiqannee jedha. Midhaan qulqulluu. Akkas. Wallaahi laziim. Cobboo okay. Dunyaan keenya rakkoo hin qabu wanni kun fakkeenya naasa'u jira. Baafadhu haasa'ee. Fakkeenya fudhatee Aadamiin lammaffaa isaa hafuura bara baraa kennu jedhee fakkeenyaan ennaa baay'ee Yesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisaa ture biyya lafaa irratti. Aadam lama jira gijee Aadam maalli beektaa nama uumama hundinuu Aadam irraa dhufe beekee. Kanaafuu Kiristoos foon uffatee hin dhufne foon dhala namaa uffatee hin dhufne. Uffate kanaaf Aadam. Thank you. Kanaafuu dhala namaa ta'ee. Ilma Adam Yesuus idare. Samii ana foon kiyya foon kee uffatee bara. Kanaaf foon kee Adam foon hin qabu. Ilma Adam isa Yesuus Adam lammaffaan isa Yesuus Yesuus lama jiraame. Jechichi akkas jechuun miti Adam jechuun foon uffatee. Kanaafuu fakkeenya fudhatee Biniyaam keenya beekumsa qaban kana barre sirna siraatan itti fayyadaman malee akkasii miti. Adam lama jiran jeen. Fakkeenya fudhatee haasa'e. Akkas jechuun immoo Kiristoos Adam jechaan jiru bara obboleessitiyya. Afaan Oromoo akkuma kiyya kanatti dubbatana fakkaate tokkuma sii gala. Adam lammaffaa Kiristoos foon uffatee dhufe akkuma foon keenya uffatee dhufe foon uffatee dhufe sii galee. Foon uffatee dhufe yoo itti sirraa fudhachuutti hin jiran kasirraa fudhachuutti hin jirre Adam lama jira jechuun tun naan hin fudhadhu. Maaliif Adam lama jira sin jenna obboleettii. Lama jirattee ragaa fidattee barkunoo. Adam macaafni qulqulluun akkam jedhaa. Akkuma Adam tokkoffaan jedha. Maal jedha akkuma Adam tokkoffaan qo'iste. Ayyaa Adam kun nama bara. Uumama namaa dura jechuu bara Adam jechuun ati waasni galee Biniyaam. Foon biraa amma Adam kun akka keenya kana abbaa keenya. Lubbuu jiraatu ta'edha. Akkuma Adam tokkoffaan lubbuu jiraatu ta'e. Adam lammaffaan immootu hafuura jireenya kennu ta'ee jedha. Hafuura jireenya kennu ta'e. Hafuura jireenya kenna inni Yesuus Kiristoos malee jira hin jiru. Kun immootu Adam jiraatu jechuudha. Ka jiraatu. Normaali tolasaaf kabbadaa jechuudha Adam kun. Kun immootu kan hafuura kennuudha kan jireenya kennuudha Yesuus Kiristoos. Du'aa gara jiraataatti kan deebisuudha Yesuus. Du'aa gara jiraataatti kan deebisuudha Yesuus. Kun immoo tolasa fi kabbadaa fudhadhu Adam tokkoffaa. Kun immoo akkasii miti. Kun hafuura jireenya kennu. Hafuura jireenya kennu jechuun du'aa kan jiraachisu yookiin lubbuu duute kan kaasu. Akkas. Okay, waa'ee cubbuu Adamiin deebi'ame. Adam faadura cubbuu nama du'e yoo maaltu haasaa ture? Adam tokkoffaa kaasaa ture ree. Maal jette? Namni du'e hin kaane. Adam lubbuu du'e hafuura kan dhufe Adam tokkoffaatu kannaa ture ammas haaratti Adam lama dhufe ree. Karaa Kiristoosiin ka'e malee fakkeenyaaf gaafa Kiristoos du'u qulqulloonni hedduu wajjin ka'an hin jedhu macaafni qulqulluun.
gaafa Kiristoos du'aa Ani haa bira keette Adam takka Adam lammafaatu afuura jireenya kan nu dhufeette. Adam maal kan nu dhufe? Addaan takka biyyarraa waaqayyo isa uume. Biyyarraa waaqa fakkaatti isaa maal kan nu dhufe jaama jaamne qulqulluun erga Adam ta'eeti. Adam lammaffaa afuura kan nu dhufe. Adam takkaffaan maal kan nu dhufe ree? Oomaa kennuuf hin dhufne namoota kan kennu jiraachumaaf dhufe lafa kanarra jiraachuuf dhufe waaqayyo isa uume haa jiraatuuf. Akkuma Adam takkaffaan fayyadamee rakkoon qabdu atis barachuutti hin jiraati walumaanuu haa barannu ayyee. Yaa ati illee jabduu turte jidduudhaan macaafa qurraadha fagaatte si beekaa sirriitti nama wangeela gaafatu. Laa jecha kanaatu beektee faallaa natti barbaaniti jechuun jirtu Adam lama jira giseette. Adami lammaffaa isa oduun taane hiika qaba waan barsiisaa fakkeenya naasee kana fakkeenya naasee tana inni immoo Adam lama jira jee fudhachaa jira. Fakkeenyuma naasee macaan fakkeenya naasee. Malee Adam lama jira jee fudhanne Adam. Adam lama jira fakkeenya naasee macaan. Saa akkasii walii galla. Yaa akkas. Adam lama jiru abumaas keenya fakkeenya naasee. Fakkeenya macaan akkasitti taasee. Fakkeenya naasee malee Adam lama hin jiru. Okay, Adam tokkochaa sanatti achi deebina. Adam lama hin jiru. Adam inni lammaffaa jira wangeelli keeti. Okay, waan jedhe Peenteen Adami hojii muka san nyaatte jirti. Bineenyaan kutee jira. Hin jiru laali kaan siibsaa xiqqeesseeti. Adami injiru majadi. Koya majadi xiqqoo masiibsuu hin ibsuure xiqqoosi. Ayyee Adami aga cubbuu aga darara kana nyaatani cubbuun kufanii cubbuun ammoo du'aa fida. Duutii du'aa sun Abeeliif Qaayiliin dhufee Yaaqoobiif Esaawun dhufee uummanni akkasumaan cubbuu saniin hidda qabatee dhufee kun nullee gubataa jirra. Kana nurraa fuudhuuf dhufe Yesuus nurraa fuudheera garuu amma dhuunfaa keenya gaafata namni du'aan jiru dhufe amma dhuunfaa keenya Yesuustu nuuf farada. Namni du'aan jiru har'a. Namni du'aan jiru eega Yesuus du'es. Maaliif hin duune duutii ganaama jireenya bara du'a kam nurraa baraare Yesuus du'a kam? Kabbara bara. Du'aan jiru ree du'a namni du'aan kono. No sila biyyi lafaa qaata bada. Ilmaan Adam du'aniimi. Bakka tana hubadhu mee qo'ee qalbeeffadhu ila oduu Yesuus dhufee araara nu godhuu baatee yoowwan ilmi namaa hin jiru kat bakka kat laayifii nuun turre sila nu hagana du'a waa'ee du'aati du'a waan jedhe du'a kuno wayi dhaabbatte eega Yesuus du'es jireenya itti fuufe ka jireenya itti fuufe Yesuus baay'ee Addaam akkuma du'e Kiristoos mootu du'aa nama dhala namaa kaaseedha fakkeenyuma fudhata. Akkuma duuti karaa Addaamiin dhufe jireenyi immoo karaa Yesuus Kiristoosiin duuti karaa Addaamiin dhufe malee karaa Yesuusiin dhufe. Guyyaa firdiidhaaf fuula Waaqayyoo dhaabbattan Waaqayyoon waan abbaan kee dalage waan Addam dalage irraa isin gaafata. Gaafatu. Kanaafuu cubbuun waan nama dabartu takka hin jirtu jara keenya. Raasta namatti hin taatu dhukkubaa miti diziizii miti wanti nama dabartu dhiiga baayoloojii maarree jinni. Amma bara kakuu moofaa keessatti bara cubbuun kan dabru malee ammaa miti maal taatu laati. Kakuu moofaa keessatti malee cubbuun kan dabru. Amma bara Yesuus dhufuudhaan iyyuu nutiin takka warri kiristaanaa Yesuus gootee Yesuusitti amannaan jireenya bara baraa malee jira